Magaalaa Finfinnee naannoo CMC'tti lafa kaaree meetira 30 irra buufachuun gamoo ammayyaa fi daree barnootaa sadarkaa isaanii eeggataniin barumsa eegaluuf qophiirra jira Akaadaamii Kaambiriij. Akaadaamiin Kaambiriij fulbaana dhufu barumsa eegaluuf galmeerra jiraachuusaa erga ifoomsee booda gamanumaan namoonni iddoo garaa garaarraa gara mana barumsaa kana dhaquun daawwannaa eegalanii jiru. Kanaan wal qabatee kaleessa namoonni biyya keessaa fi biyya alaatii argaman abbootiin amantaa, tajaajiltoota, faarfattoota fi hundeessitoonni waldaa Kiristaanaa akkasumas abbaan qabeenyaa fi pirezidaantiin dhaabbilee Liidistaar Lumni Dr. Gammachiis Dastaa mana barumsaa kana daawwatanii jiru. Akaadaamiin Kaambiriij daree barnootaa bifa ammayyaa ta'een ijaaramee 200 ol akkasumas mana dubbisa kitaabaa 4 kan qabuu fi kitaabonni 30 ol kan keessatti argamanidha. Manni barumsaa kun dhaloota dhufu qaree baasuuf akkasumas gaaffii qulqullina barnootaa biyyi kun qabdu kana malees barattoota sadarkaa addunyaatti dorgomootaan qaree baasuuf jecha gamanumaan haalduree barbaachisan hunda xumuraa jira. Kuni baay'ee kan nama dinqisiisudha. Hojii guddaan kan itti hojjetamudha. Bartoonni baay'een addanatti baranii biyya kan gargaaran, biyya kan bitan, biyya kan gaggeessan kan ta'u akka ta'an gaaffiin qabu. Waaqayyoon baay'ee galateeffadhe. Baay'ee kana yaade caalaa ture. Amma inni hojjetamaa kun jiru kuni baay'ee na gammachiiseera. kan kana caalu immoo hin hojjetama jedhee yaade. ትምህርት ቤቱ እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው። manni barumsaa kun baay'ee bal'aa fi gamoo hawwataa ta'e kan qabudha. Mana barumsaa sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'ee fi sammuu dhalootaa kallattii hundumaanis qaruu danda'udha. Waldaan Kiristaanaa mana barumsaa akkasii argachuuf baay'ee kadhachaa waan turteef deebi'ee argattee jedhee namana. Egaa barattoonni mana barumsaa kanatti baratan barumsa idilee dareetti baratan bira kan darbe akka barbaadanitti fiiganii sochii barbaachisu akka taasisaniif dirree ispoortiif mijataa ta'ee fi kutaa jimnaaziyeemii meeshaalee ammayyaa jabeenya qaamaaf oolan guutuu waliin qopheessaa jira. Daawit Molaallee galanni waaqayyoof haa ta'u. ኢየሱስ ጎፍታዳ ዶክተር ገመቺስ የሚያስደንቅ ትልቅ ራዕይ ይዞ ነው የተነሳው እውነት ለመናገር dubbachuu fi ዶክተር ገመቺስ mul'ata guddaa fudhatee kee manni barumsaa kun mana barumsaa barattoonni guutummaa Itoophiyaa irraa itti baratan duwwaa miti aardii Afrikaa keessaa dhufanii kan itti baratanidha. Kana malees barsiisonni adiin biyya alaa irraa dhufan harki 30 mana barumsaa kanatti barsiisuun isaanii immoo kamiyyuu caalaa adda isa godha. Kanaaf namoonni dhufanii ijoollee isaanii akka itti barsiisaniif dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Waaqayyo fagalatu guyyaan har'aa daawwannaa nu goone kuni guutummaa biyya Itoophiyaa keessatti jalqabaa fi mana barumsaa hundeeffamedha. Inni kun immoo yeroo gabaabaa keessatti hojii jalqabuudhaaf isa dhumaa eebbifnee akka sagalee waaqayyootti biyyattii dhalootaaf barattoota asitti galan hunda isaaniitiif eebba akka ta'u nagaan akka ta'u guutummaa biyya Itoophiyaa keessatti dhaloota jiraatan hundumaatiif kan bira jiru yuunivarsiitii fi inni xallaansaa biyya alaatiitiin namoota geggeessan standardii biyya Ameerikaa irratti biyya guddatanitti kan inni hundeeffame du'annee irraa hunda isaa keessa naannofne kun yeroo gabaabaa keessatti ijatti jijjiirama. Yeroo gabaabaa keessatti waaqayyo isa kana ijatti jijjiirannee amantii guddaa qabna. Kanatti nus kadhataa fi jirra. Warri kana dhageessan immoo yeroo gabaabaa keessatti waan jalqabuuf galmaa'uudhaaf keessumaa carraa akka argattaniif amantootatti kana dhaamsa kan dhaamu barbaada. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Namoonni akaadaamii kana daawwatan gama isaaniin manni barumsichaa akka addaatti ijaaramuusaa akka daawwatan himanii akaadaamiin kun gara fuula duraatti dhaloota boruu qaruu irratti gahee olaanaa akka qabudha kan dubbatan. Dhiibbaa guddaa fida. Biyya kana irratti dhiibbaa kan fidaa jiru wallaaluma. Namoonni hin beekan wanta hin beekne wal ajjeesu, wanta hin beekne wal ari'u, wanta hin beekneef wanta kan biraa godhu. Haa ta'u malee inni kuni sammuu namaa bana. Yoo sammuun keenya baname wal dhiibbuun hin jiru. Addana teessee sammuun isaa kan baname addana teessee warra Chaayinaa warra Jaappaanii wajjin hojii kee hojjetta nama wajjin wal dhiibuun sirra hin jiru. Amma wanta sammuun keenya hin banamnee fi wal dhiibne. Asumatti inni xinnoo ishee yoo itti fooyya'ee attamitti fooyya'ee jennee isatti kaana wanta guutuu goonu. Bara kana gara fuulduraatti garuu teekinooloojii waan dhufuuf namaaji wanta waliin argine bara isaa dhufu. Addana teessee Ameerikaa taanaan, Awurooppaa taanaan, eessa taanaan hojii kee hojjetta namni si tuqu hin jiru. Amma garuu wallaalumatu nu ajjeesaa jira. Wallaaluma keessaa nu baasuudhaaf ijoollee keenya wallaaluma keessaa baasuudhaaf inni kun karaa tokko. ጄኔሬሽንን የሚያይ ሰው ትምህርት ቤትን ቀድሞ ማየት እንዳለበት አቃለውና
Namni dhaloota laalu jalqaba mana barumsaa arguu akka qabu nan beeka. Kanaafis Dr. Gammachiis nama mul'ata dhalootaa qabanidha. Ijoolleen keenya manuu waliin dabarsan caalaa baay'ee mana barumsaatti dabarsu. Kanaafuu manni barumsaa qulqullina barnootaa qabu immoo kallattii hundaan akka guddataniif isaan gargaara. Dabalataanis manni barumsaa kun biyya kanarratti fi dhaloota dhufaniif faayidaa kennuu bira kan darbe dhiibbaa cimaa akka uumuu danda'udha kan dubbatame. አንዳንዱ ግን ቪዥንለስ ነው ራሱ ትምህርት ቤቱ ቢዝነስ እንጂ የሚሰራው manneen barnootaa tokko tokko mul'ata hin qabani bizinesii duwwaadhaaf hojjetu. Ijoolleen koo waggaa 7 darbaniif mana barumsaa 5ttan barsiise. Sababni isaa immoo manneen barnootaa baay'een guddinaa fi borii ijoolleef xiyyeeffannoo barbaachisaa hin godhani. Kana booda garuu ijoolleen koo mana barumsaa kanatti baratu. Manni barumsaa kun dhaloota dhufu sammuu isaanii qaruu qofa osoo hin taane akka biyyaattiyyuu dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Barattoota biyya isaa irra darbanii sadarkaa addunyaatti dorgomoo fi barbaadamoo ta'an oomishee baasuuf kan kaayyeffatee manni barumsaa kun barattoota muuziqaa fi aartii barachuu barbaadaniifis gamanumaan istiidiyoo keessatti shaakalan bifa adda ta'een qindeessee meeshaalee barbaachisan waliin qopheessaa jira. Warri kana dhageessan kuni iddoon kuni manni barumsaa kuni dhugumaan biyya lafaa irratti kanan jaalladhu Cambridge Academy kan jedhamu Itoophiyaa keessatti kun hin ta'ama jedhee yaadeen beekan. Amma kun ta'uunsa baay'ee na gammachiisa. Yeroon kana dhagaye baay'een gammade. Kanaatiif ijoollee keessan akka ta'utti fiddanii addanatti akka bartan akka barsiiftan godhadhaa. Waaqayyo isin gargaara. Ijoollee keessan irratti investii godha. Sammuu isaanii irratti investii godha. Amma sammuu isaanii kan badeetu biyya balleessaa jira. Sammuun isaanii kan hin fayyineetu biyya dhukkuba godhaa jira. Amma garuu sammuun keenya hin fayyaa, ijoolleen keenya hin fayyu, ilaalli keenya warri biyya lafaatti ni ilaallu hin fayyaa. Kanaaf ijoollee keessaniif akka iddoon kun qophaa'e akka beektan dhuftaniis immoo akka dhimma itti baatan isin gaafanna. Waaqa isin haa eebbisu. Sirna daawwannaa kanarratti kan argaman abbaan qabeenyaaf hundeessan dhaabbilee Lildistaar Lubni Dr. Gammachiis Dastaa daawwannaa keessummoonni taasisan kanatti gammaduu isaanii himanii maatiin ijoollee isaanii iddoon osoo hin guutiin ariitiin akka galmeessan dubbataniiru. Baay'ee gammannee gurguddoonni namoonni Waaqayyoo hedduutu dhufee abboota, raajota, ergamoota, dargaggoota, faarfattoota nama hedduu dhufee baay'ee gammannee baay'ee eebbifamne. Cambridge Academy ni ga'a amma qopheessaa fixee galmeerra jira. Namoonni keenya akka isaan dhufanii galmeeffaman barbaada. Namoonni kan biraan baay'eetti waa'ee ba'uudhaaf namoonni jarjartii qabu, qulqulloonni, ijoolleen gooftaa, sabni keenya namoonni keenya akkatti waa'ee ba'an waan an barbaaduu fi adaraa ariitiidhaan dhuftanii akka galmeeffamtan jechuun barbaada. Sababiin isaa yoo dafee guute namoota keenya argachuu hin dandeenyu. Naannoo kana kan jiraattan ijoollee keessan galmeessisuudhaan akkatti waa'ee baatan adaraa jechuun barbaada. Har'a baay'een gammadee mana barumsaa kana arguu keenya baay'ee nama gammachiisa. Gooftatu hojjete jedheetan amanaa. Ijoolleen teenyas asitti hin baratu. Warri karaa kana jiranis mana gaarii argatan jedheetan amanaa. Baay'ee nu gammachiise. Mana barumsaa gaarii argatan jedheetan gammada. Kanaafuu qottatii ilaalan jechaan barbaada. Dura dhufanii ilaalanii akka filatanis nan beeka. Qottatii ilaalaa itti gammaddu ijoollee keessanis gaariitti guddatu. Akaadaamiin Cambridge barumsa qulqullina qabu kennuuf barsiisota filatamoo biyya keessaa fi biyya alaatii dhufan muuxannoo gahaa qabaniin kan barsiisudha. Kanaafis fulbaana dhufu barumsa eegaluuf yeroo ammaa kana galmeerratti argama. Kanaaf maatiin ijoollee keessan mana barumsaa kanatti barsiifachuu barbaadan waajjira Akaadaamii Cambridge yeroo hoteela Hiltanitti argamuu dhaquun iddoon osoo isin jalaan guutiin galmaa'an dhaamsa keenya horaa bulaa.